Hi guys, akkam nagaa jirtu nageenyii fi araarri waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jecha rabbiin si qabe waaqaan si qabe namni viidiyoo kana argite biran kutiin bira darbi share copy linkii akkasumas repost nu godhaati obboleettii keenya kanaa fi warra amaaraa suni argaa jirtu miti akkatti obboleettii keenya engadda duute sanaaf sagalee ta'an sinis immoo obboleettii keenya kanaa fi sagalee ta'aa fi namni sagalee hidhaa ta'ee sin jiru namni gadi bahee waa ishee dubbatu hin jiru abbaan ishee duwwaan achi as bayitu reeffa mucaa konaa ergaa jedhe malee akkamitti akka isheen duute maal taate akka isheen duute waan inni beeku hin jiru jechuudha. Kanaafuu namoonni viidiyoo kana argitan jechuudha share copy linkii repost gochuudhaan namoota fooloo gurguddoo qabu ragaa nugaati obboleettii keenya kanaaf sagalee kan nu ta'a jechuudha. Obboleettiin keenya kuni biyya Dubaay kana keessatti boqottee jirti jechuudha. Biyyarraa kan ishii fidee firuma ishiitu ishii fidee jechuudha. Firri ishee fideetu bakka hojii ishee gashite jechuudha. Bakka amma ishee gashite kana immoo jechuudha warroonni ishiin bira turte maadaamni isheeti ji'a guutuu qaxaqaxaa reebaa turte jechuudha akka harreetitti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee akka ishee reebaa turte maatii isheetitti hin himanne hiriyoota isheetitti himattee turte jechuudha. Kunoo halkanii guyyaa na reebdii garuu maatii kiyyaatitti hin himiinaa jetteetu hiriyoota isheetitti himtee turte jechuudha. Haa ta'uyyuu malee obboleettiin keenya kun ji'a guutuu reebamaa qaxaqaxamaa erga turte booda engadda du'aan isheetii gibbii bakka isheen hojjettu gibbii keessatti du'aan ishee argameetu dhufee poolisiinii kaasee deemee jechuudha. Reeffi ishee yeroo ammaa kana hin baasii jira jedhan. Haa ta'uyyuu malee jechuudha niitii isheen bira dalagaa turte kuni akkamittiin duutee eessadha jedhanii gaafa ishee gaafatanii ani waanan beekuun qabu ishiin beeku jette niitittiinis kaaddee jirti mucattiin himti fira isheetii immoo ishii achi as fidde kunis immoo saatii ammaa kana ishiinis okottee ishiinis kaaddee ishiin ajjeeste kunis kaaddee jirti jechuudha. Ijoolleen bilbilaniitu gaafa niitii kana gaafatan jechuudha. Niitii isheen bira hojjettu kana gaafa gaafatananii ijoolleedhaanii natti hin bilbiliina sinin qabsiisa jetteetu ijoollee as fararra'aa jirti jechuudha. Guyyaa adii ajjeestee gibbii keessatti jetteetu ani hin beeku jette namni sagalee isheedhaa ta'e hin jiru. Please sagalee ta'a viidiyoo kana immoo share copy linkii akkasumas repost gochuudhaan namoota biyya baay'ee biraan gaa sinillee sagalee ta'aa fi hojjedhaa fi viidiyoo sinin jechuun barbaada. Dhugaan ishee nuuf bahu. Ijoolleen keenya shinti beetii keessatti kufanii du'uu akkanatti kuftee duutee of ajjeestee bultee jedhu malee maaliin akka isheen duutee namni beeku hin jiru. Ofii ajjeesanii ka'aniitu jarri ofiin of ajjeestee du'aa ishee argine jechaa jiru waan ta'eef waan kanarratti immoo ijoolleen keenya tokkummaadhaan sagalee ta'uu walii taanee guruppii yoo ta'u uumnee walii haasofnee baay'ee bareedan jedha obboleettii keenya kana waaqayyo lubbuu Hai carraa shamarran keenya biyya arabaa jirru dhugaa waaqa maaliif akka ta'e carraan keenya nu galu mucayyoon kun akkuma sagalee ishee dhageessan mucayyoo suuraa ishee argatan ka sagalee ta'aa jirtu kuni akkasuma immoo viidiyoo abbaa faadha ishee kaleessan galaksiitan ture dhugaa dubbachuudhaaf mucayyoon kuni erga dhuftee reef ji'a waggaa lama jedhanii waggaa lamaa kana keessatti silkiileen bilbilchiisanii jedhanii jiranii buleessaa hin bilbilti jechaa turanii. Saniin booddee mucayyoon kun akka dararaa hedduu irra jirtullee dhagahamee jira. Saniin booddee mucayyoon kun hin duute wanti isheen duute nagaa ammaan beekamne kuuwwan madaama isheetu ajjeese jedhu kuuwwan immoo kuni wanta garraa amma irra ga'een jiru reeffi ishee garuu hospitaala jira jechaa jiranii. Hanga ammaatti wanti isheen duuteen hin beekamu garuu maatiin ishee bo'aa jira biyya nu galchaa reeffa ishee adaraa keessanii jechaa jiru Oromoo koo adaraa ka Oromoo koo mucayyoo kana reeffa ishee akka gara biyyaa galchitan isiniin jedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ana buleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isin jecha egaa hordoftoota kiyya warroon chaanala kiyya faaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a warroon ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa isin jedha. Akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessanitti obboleettiin keenya tokko biyya Dubaay keessatti kan boqattee dhagaamee jira. Akkasumas immoo mucayyoon kun erga boqattee torbee 3 darbiteerti. Amma gara ji'aatti kan deemaa jirtu jechaa jiranii. Haati fi abbaan ishee baay'ee bo'aa jiru. Adaraa keessanii silaa mucayyoon keenya boqatteerti adaraa keessa Oromoo koo reeffa ishee nu galchaayii jedhaa jiranii haati fi abbaan ishee hidhaatti jiranii obboleewwan ishee akkasumas hedduu waan nama gaddisiisu. Boruu nutis
nurra waan gahum beennu hundumti keenyayyuu gahee keenya haa baanu sinin jedha obboloota koo maaliif namni waan qarshiis gargaaru yoo dhabe sheerii godhee akkasuma sagalee mucayyoo kanaa ta'e akka reeffi ishee kara biyyaa galuu jechuudha. Na obboleewwan koo hedduu takka nama gaddisiisa hundumti keenyayyuu hin hojjetanne jennee biyyaa baanee gaafammoo akkas ta'u hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Garuu mucayyoon kun akka haala ulfaataa keessa turtellee himanii jiranii jedhanii silkiis akka ishee hin bilbilchiifne himanii jiranii wanti ijoollee keenyarra gahaa jiru waan daangaa hin qabnedha jechuudha. Waaqayyoon lubbuu ishee abaaru akkasuma immoo maatii ishee obboleewwan ishee firoottan isheetii fi haadha abbaa isheetiif jajjabina haa kennu. Wanti godhamu hin jiru. Amma wanti godhamu mucayyoo kana reeffa ishee qofa kara biyyaa maatiitti galchuudha. Maatiin hedduu takka ibowaa jira, hedduu takka dararamaa jira, baay'ee tokko dhiphachaa jiru jechuudha. Maatiin mucayyoo kanaa nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi jiraa baanee du'aa galuu waaqayyoon waa oolchu hunduma keenyaa wanta nurra gahullee hin beennu. Kanaaf waliif sagalee haa taanu obboloota koo atis anis boroo hundi keenya sagalee walii taane malee namni sagalee nu ta'u hin jiru jechuudha. Anumatu sagalee si ta'a sumatu na sagalee naa ta'a jechuudha. Kanaaf obboloota koo hundi keessanuu wal cinaa dhaabadhaa. Waaqayyo isin hojii haa ta'u, waaqayyoon isin haa tiksu isiniin jedha. Waaqayyo fayyaa guutuu akkuma nagaan nu baase nagaan biyya keenyatti maatii keenyatti firoottan keenyatti nu haa galchu. Hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Isheenis akkuma anaata akkuma si'iiti nan hojjedha jettee biyyaa baate biyya kana keessatti immoo carraa ishee kana mudate jechuudha. Du'aan addunyaa irraa kan boqatte carraa isheeti jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo waliin birmadhaatii akka reeffi gara biyyaa ishee galee biyya abbaa ishee qammasu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi maatiin ishee hedduu takka bo'aa jiru, hedduu takka dhiphachaa jiru. Hanga maatiin ofii dhiphatu immoo hundumti keessanuu hin beektane. Kanaafuu hundi keessan gahee keessan bahaayii isiniin jedha hordoftoota koo. Maaliif namni waan qarshiidha yoo gargaaruu dadhabde sheerii gootee akkoo namoonni arganii mucayyoo kana sagalee ta'anii reeffi ishee kara biyyaa akka galu jechuudha. Akkasuma immoo waan isheen duuteen kanallee beekamuu qaba reeffi ishee marammaramee jechuudha. Maaliif akkuma isheen jedhan madaamii ajjeese moo ofiin duute moo dhibamtee duute moo waan isheen taate haga ammaa wanti beekame hin jiru jedhanii jiranii. Maatiinis rifataniituma bakka akka reeffi ishee nu galu jechaa jiran jechuudha. Dirqama immoo reeffi sun marammaramuu qaba. Maaliif namni tokko gaafa wanta ittiin du'ame beekamuu qaba jechuudha. Amma harka madaamitiin duute harka isheetiin duute wanni beekame haga ammaa hin jiru jedhanii jiranii. Carraan keenyas waan akkana ta'eef hin beeknu biyyaa baanetii biyya ormaatti dararaa fi du'aadhaan qinqamaa jirra biyya ormaa keessatti jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisa. Kanaaf obboleewwan koo hundumti keessaniyyuu gahee keessan bahaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif har'a anarra humtuun ga'uu ani mana gaariin jira akkasan ta'a hin jedhina. Hundumti namaa wanta boru taanu hundi keenyayyuu hin beekamu jechuudha. Maaliif anis waan ta'u hin beeku atis waan taatu hin beekamu jechuudha. Hundumti keenya immoo gahee keenya bahuun dirqama keenya jechuudha. Hundumti keessaniyyuu hordoftoota koo adaraa keessa viidiyoota kanaa yoo agartan sheerii godhaatii nama dhimmi ilaalu biraan gahaa keessattuu ijoolleen Dubaay adaraa keessanii ijoollee baay'ee bo'aa jiru. Maatiin isaanii baay'ee bo'aa jiru. Firoota isaanii baay'ee bo'aa jiru. Haadha fi abbaan isaanii hedduu takka bo'aa jiru. Viidiyoo isaanii yoo agartan jechuudha. Hedduu takka mucayyoo yoo agartan baay'ee daa'imalleedha dhugaa waaqayyoo jechuudha. Ijoolleen keenya daa'imatu biyyarraa yaa'ee dhugaa rabbi asitti dhugaa baqa reeffi isaanii galaa jira jechuudha. Dhugaa rabbi nyaannantu nama nyaatti hin nyaannatu ijoollee keenyas nyaachaa jira isiniin jedha hordoftoota kiyya. Waaqayyoon obboleettii koo namsee kee amaaru waaqayyoon jannataa si haa qananiisu akkasuma maatii fi firoottan keetiif jajjabinaa kennu. Gubanni dhugaa waaqa waan dubbannu wallaalla.